Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti loltoonni sirna bilchiginnaa jiraattota jumlaan hidhuu fi mana jireenyaa fi qabeenyaa jalaa barbadeessuun gabaafame. Humnoonni mootummaan PP bobbaase kunneen waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu, ilmaan keessan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jechuun lammiilee yakkanii jumlaan hidhanii dararuun gamatti mana jireenyaa fi qabeenya uummataa barbadeessaa akka jiran gabaasaaleen bakkoota adda addaatiin dhaqqabanii fi jiraattonni haasofsiifne ifa godhaniiru. Gabaasa dabalataa qindeeffanne akka ittaanutti isiniif dhiyeessina. Odeessa kaaba Oromiyaatiin dhaqqabeen caamsaa 27 bara 2022 godina Walloo Ona baatee gandoota garaagaraa keessaa lammiileen Oromoo nagaa 35 caalan hidhamanii jiru. Namoonni baay'een gandoota mootummaa Jaldee fi Kophaafoo jedhaman keessaa qabamanii hidhaman. Haaluma kanaan ganda mootummaa keessaa kanneen hidhaman Bilisee Abduu, Ahmad Hussein, Habib Said, Abduu Awwaluu, Abduu Hussein Muhee, Jamaal Ali, Ahmad Abduu Ali, Iddee Umaree, Sayyoo Umar, Said Maammee, Hussein Aliyyuu fi Ahmad Husuuti. Ganda Jaldeerraa kanneen hidhaman ammoo Hussein Maammee, Hussein Abdee Yusuf, Idris Abdullee, Muhee Umar, Iddee Umar, Sayyee Aymee, Yusuf Ali fi Hiddee Boggaalee ta'uu odeessi argame ni addeessa. Ganda Kophaafoo keessaa immoo Idris Ilmaa, Nuuruu Muhee, Algaash Abduu, Hawwaa Husanuu, Ammanaa fi Faaxumaa Hasan Hiddiyyee kanneen jedhaman warreen ammaaf maqaan isaanii ifatti beekame. Odeessa godina Kibba Baha Oromiyaatti yoo ceenu ammoo godina Arsii Lixaa onoota adda addaa keessatti lola waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisaa jiruun humnoonni isaa kasaaraa haguuggataa akka jiran murni PP jiraattota nagaa dararuutti fuuleffatee jira. Odeessa Ona Zuwaay Dugdaarraa nu gaheen humnoonni gartuu faashistii kanaa waboo faana hidhata qabdu jechuun caamsaa 20 bara 2022 jiraattota jumlaan hidhaatti guranii dararaa jiru. Kanneen keessaa obbo Kaliil Badhaasoo Harmii, Jamaal Dubbisoo, Rijaal Haajii Jaarraa, Mustafaa Abdallaa Hirphoo, Kaalid Gannaa Bayyanaa, Amaan Gabbisoo Miidhagaa, Anbassee Huseen Galatoo, Maammush Goloo Nagoo, Mubaarik Yisaaq Shee Adam, Abdallaa Nagaash Gadaa, Jamaal Kadir Arshii yookaan Muktaar Kadir Ali, Abbittii Huseen Uttiyyuu kan abbaa isaa faana hidhamee abbaan booda gadi dhiifame, Abdurrahmaan Aabbuu Tolaa, Abdulwahaab Kadir Rabboo fi Abdallaa Aabbee Jaddoo warreen maqaan isaanii nu dhaqqabe. Lammiileen fayyaaleeyyiin duula sirni PP Oromoo irratti baneen hidhaman kunneen hanga ammaatti hidhaa sirnichaa keessatti reebichaa fi miidhaan adda addaa irra gahaa kan jiru yoo ta'u, waraanni mootummaa ammallee hidhaa haaloo bahiinsaa gaggeessaa jiru itti fufuu maddeen ifa godhu. Haaluma kanaan godina Arsii Lixaa Ona Heeban Arsiirraa obbo Bantuu Bariisaa, Addee Siifoo Ida'oo, Abdoo Bantuu, Bashiir Bantuu, Aadde Aminaa, Booshaa Lammaa, Yaasiin Abdoo, Daaluu Shugguxii, Malkatoo Iddaasoo, Guddataa Tibbeessoo, Guutaa Abbishuu, Kamaal Huseenii fi Baabbaa Lammaa jiraattota hidhaman ta'uu maddeen ifa godhu. Loltoonni murna PP jiraattota hidhanii dararuutti dabalee mana jireenyaa fi qabeenyaa duraa barbadeessuudhaan diinummaa isaanii ifatti agarsiisaa jiru. Caamsaa 29 bara 2022 godina Arsii Lixaa Ona Heeban Arsii ganda Sambaroo Rogichaarraa obbo Bantuu Bariisaa fi obbo Badhaasoo Bariisoo manneen jireenyaa iddoo lamaa qaban qabeenyaa midhaanii beeladaa fi kan biroo waliin yoo duraa barbadeeffamu obbo Hirphaa Bantuu fi obbo Guutaa Amaan akkasuma warreen manni isaanii qabeenyaa waliin dura barbadeeffame keessatti argamu. Onuma kana ganda Sambarroo Dagaagaarraa immoo obbo Galgoo Badachaa manni jireenyaa isaanii qabeenyaa waliin kan dura barbadeeffame yoo ta'u, namoonni biroo 25 caalanis akkasuma mana jireenyaa fi qabeenyi itti dhamaanii horatan humnoota sirna PPtiin barbadeeffamee jira jedhu jiraattonni naannichaa bilbilaan haasofsiisne. Dhimma kana irratti jiraataan godina Arsii Lixaa Ona Heeban Arsii Nimoonaa jedhaman yaada bilbilaan laataniin yakka waraanni bilchiginnaa raawwataa jiru akkas jechuudhaan ibsan. Nimoonaa jedhama. Ona Heeban Arsii godina Arsii Lixaatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin quba wal qabdan hin nyaachisanii hidhiisan jechuudhaan uummata nagaa hidhanii dararanii mana hedduun jalaa gubanii mana diqqaatee gaafa guyyaa eebba sadii mana jaa gubanii abbootii hidhanii maatii ala jira. Kan raawwatu waraana bilchiginnaa. Duulli hidhattoota sirnichaan deemaa jiru kun kan amma eegale odoo hin taane yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa turuu kan ibsu jiraataan naannichaa yakki kunis uummata nagaa irratti gaggeeffamaa akka jiru addeessa. Akka maatii ture hoggaan tokko jala gahe gidduu kan ammoo daraanii eda'ee dalagamu jira. Wanti kun dararraa guddaa uummanni waan nyaatee mana hidhaatti kun ammoo qorraa fi aduu san jiru.
akkana beeka haalli ammoo uummanni keessa jiraatu baay'ee miidhamaadha. Daraarii guddaa qaba. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii qabdanii fi nyaatee hojii jechuudhaan uummata nagaa dararu jiru. Uummata nagaa uummata ofirraa jiraatu duwwaadha. Ka quunnamtii illee hin qabne ijoollee keessan nyaatee hojii jechuudhaan maqaa balleessanii mana hidhaatti kan dararan kan mana illee jedhaaguman isaanuma kana. Uummanni Oromoo rakkoon kun akkuma guutuu Oromiyaa irra ture asillee dhiyoo kana qaqqabu jira. Uummanni dammaqee bifa wal fakkaatuudhaan falmuu qaba mirga isaatii fi qiisee duurraa oluma ka'ee dammaqee falmuu qaba mirga isaatii fi jenneetii yaadna. Kun kanaan iddoo jiru godina Arsii Bahaatti miseensonni adda bilisummaa Oromoo humnoota PPT'n hidhamanii murtii waakkatamanii hiraarfamaa jiraachuu gabaasni nu dhaqqabe ifa godhama. Haaluma kanaan godina Arsii Bahaa ona Limmuu fi Bilbiloo magaalaa Boqojjiirraa Zarihuun Tulluu Beenyaa akkasumas ona Heexosaarraa Amaan Sheek Baamudii ona Colleerraa immoo Margaa Waabee yookaan Nuurii Hasanii fi Reedwaan Hasan kanneen jedhaman badii tokkoon maleetti humnoota sirnichaan hidhamanii baatii 3 oliif dararaa ulfaataa argaa jiru. Hidhamtoonni kunneen maatii isaaniitiin wal arguufillee akka rakkatan kan ibsu maddi keenya hanga ammaatti murtii waakkatamanii manneenuma hidhaa keessatti miidhaan ulfaataan irra gahaa jiraachuu addeessa. Hoogganoonni fi qondaalonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaa qajeelcha Buraayyuu fi mana hidhaa Shaashamanneetti akkasumas bakkoota adda addaa hedduu keessatti badii malee hidhamuudhaan waggaa 2 oliif hiraarfamaa kan jiran yoo ta'u, kanneen manni murtii bilisa jedhee gadi lakkises sirnichi ajaja qal'aa laachuufiirraa hidhaa keessa tursiisee tajaajila wal'aansaas waakkachuudhaan dararuu irratti argama.